Keeniyaan seenaa jeequmsa filannoon walqabatee uumamuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaa qabaatteen beektuu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch. Koomishinni tokkummaa kan mootummaa qorannoo gaggeesse akka agarsiisutti konyaan 6 jeequmsi filannoo wajjin walqabate isaan mudachuu hin oolan jedha. Guyyaan filannoo itti aanu hagayyi 9 yeroo dhiyaataa deemutti barattoonni yuunivarsiitiiwwanii karaa waldaa nagaa haaraaf hundeeffameen jeequmsi filannoo hiriyoota isaanii gidduutti uumamu mormuudhaaf gareen ta'anii duula gaggeessaa jiru. The same students who have been trained as master campus trainers on voter education are the same people who are leading. Barattoonni barnoota filattootaa irratti leenjistoota mooraa maasterii ta'anii leenji'an sun namoota gama nagaatiif shaampiyoonaa ta'uudhaan dursaa jiranidha. Dhiyeenya kana nagaa guyyoota 47 labsinee jalqabneerra. Addatti yeroo filannoo waliigalaa guyyoota 47 afu jalqabne. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan deemsa nagaa taasisaa jirra. Kanneen nagaaf qabsaa'an akka jedhanitti dargaggoonni jeequmsa keessatti bobba'uuf faayidaadhaaf akkasumas to'annoodhaaf baay'ee saaxilamoodha jedhu. Akka Global Peace Foundation jedhutti namoonni baay'een hojii dhabeeyyiidha. Lakkoofsi mootummaa biyyoolessaa baase akka agarsiisutti dargaggoonni Keeniyaa gara miliyoona 5 ta'an hojii hin qaban. They are available for recruitment into extremism, and politicians, mainly target these young people. Gara finxaaleeyyii keessatti bobbaafachuuf ka qophaa'e yoo ta'u, namoonni siyaasaa irra caalaa dargaggoota kanarratti xiyyeeffatu. Sababaansaa isaan namoota shilingii 100 yookaan $1 saantima 50 gowwoomu waan xiqqaaraan dogoggoraan itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef. Duulli nagaa afaan Iswaahiliin Nitaandeeda waajibuu waangu jedhamuun moggaafame hiikisaa gahee koo nan ba'aa jechuudha. Barattoonni yuunivarsiitiiwwaniif kolleejotaa 75 irraa walitti dhufan sagalee isaanii kennuu fi miidiyaa hawaasaa dabalatee namoonni biroon akka sagalee kennan jajjabeessuuf waadaa galanii jiru. The bigger picture is if also you participate in causing violence and not voting. Sagalee kennituutu qabdu filachuu dhiisuu murteessita taanaan jireenya kee akka bulchu nama biraatti himuuf yaalaa jirta. Isaaniifis waadaa galte jechuudha. Dhimmi guddaan yoo hokkara kaasuu keessatti hirmaattee sagalee laattu ta'e mana barumsaa daree keessatti baran waan barannus hin qabnu jechuudha. Hojiin keenyas ni dhaabbata. Karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin miidhamuuf jirtaa jetteetti. Filannoo hagayya keessa gaggeeffamuuf jiru kun heera haaraa Keeniyaa kan bara 2010 labsameen filannoo sadaffaa yoo ta'u miseensonni duula jalqabbii nagaa kan dargaggoota guutuu Keeniyaa ce'umsi tasgabbaa'aa ta'e ni argama jedhanii abdatu.